Aadde Kabbaboo Abdiisaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaamburraatti kan dhufan. Aadde Kabbaboon ulfa ji'a 5 ta'anii osoo jiranii xannachi 5 harma isaanii irratti argamuu dubbatu. Kanarraa kan ka'ee shakkii fi sodaa guddaa keessa seenanii keessoon isaanii kaansariin qabamteetta jedhee waan itti odeessuuf yaaddoo fi dhiphinni jireenya isaanii to'ateera. Kanaan osoo jiranii abbaan manaa isaanii qorannoo ga'aa taasisuuf mana yaalaa walii galaa deemanii akka ilaalaman irratti walii galuun gara hospitaala naashinaalii magaalaa Naqamteetti argamuutti geessuun qorannoo ga'aa erga taasisanii boodaa firiin qorannoo isaanii kaansarii harmaan qabamanii akka jiran mirkaneesse. Biyyoonni qabeenyaan badhaadhanii fi dhibee kanaan wal qabatee ogeessonni fayyaa addunyaa qorannoo taasisan illee irraa hafuun waan hin dandeenyeef dhibee balafamaa ta'uusaa hubatanii. Aadde Kabbaboo Abdiisaa abdii kutannaa guddaa keessa seenanii. Kan irratti dabalataan immoo lubbuu 2 ta'anii dhiphinarra waan jiraniif yeroon da'umsa isaanii ga'ee ji'a 9 fi torbee tokkorra waan jiraniif turtii guyyaa 5 hospitaala keessa turanii yaalii baqaqsanii yaaluutiin da'uu akka danda'an dooktariin qorannoo isaaniif taasisaa turan mirkaneessanii. Da'umsa isaanii boodas turtii torbee 3 boodaa qoricha dhibee kaansarii kana keemoo akka jalqaban dooktariin isaan hordofaa ture isaan hubachiisuu dubbatu. Keemoo marsaa 1ffaa hanga marsaa 3ffaa erga fudhatanii boodaa rifeensi uumamaa isaanii guutummaan guutuutti irraa dhume. Marsaa 4ffaatti harmi isaanii yaalii baqaqsanii yaaluun akka yaalamanitti himamus yaada kana irratti walii galuu waan hin dandeenyeef gara waldaa kiristaanaa ARARA Waaqayyoo addunyaa deemanii kadhachiifatanii fayyuu akka danda'an murteessanii gara lafa Saharaaraan guutuu ta'ee dhufanii. Namni Waaqayyoo raajii MESERET TAYE kadhannaa isaaniif taasisaniin fayyanii haala kana fakkaatuun dhufanii dhugaa ba'aniiru. Galanni isaa walitti qabamee Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosiif haa ta'u. Dhuga baatii guutuu isaa afaan isaaniirraa haa dhageenyu. Ani maqaan koo Kabbaboo Abdiisaan jedhama. Obboleessi koo na bukkee dhaabatu Daanyee Eebbichuu jedhama. Kan dhufnee magaalaa Shaamburraa dhufnee dhibeen na dhukkubaa ture. Garaatti baadhee otoo hin jiru naannoo ji'a 5 yeroon ga'uun irratti xannacha wayii argame. Xannachi kun immoo iddoo 5tti akkuma gujjii dinnichaa baay'atee jira. Halaqaa qaba, inni guddaan jira, xinnoon qaba. Tumanii kan rakkadhee phachaa jiru keessa kootti dhasaaseetti kaansariidhaan ana jedha qilleensa keessa natti odeessa laphee kootti sammuu kootti odeessa. Kaansariitiin qabamtee na jedheennaani callimadhee dhoskadhee toman taadhu koottuu deemnaana jedhe abbaa manaan koo eessan deemanii da'uu ga'eeraa kanaafuu danda'uun jedheennaan hin deemna bakka Naqamtee si geesseenii dhuma manni yaalaa metirriimatti gaarii ta'e tokko si laashisaa na jedheennaan. Ani kaanserii na jedha sammuu kootti ani kaanseriirra eenyutu fayyaa kaanseriin koo faranjoonni iyyuu dhumaa jiru otoo birrii amma meeqa qabaatanii fayyuun hin danda'amu waan Waaqayyoon na fayyisaan jedhe. Ennaani mana yaalaas Waaqayyo kaa'een ennaan isa gara ga'uuf jedheeni gara Naqamtee naashinaalaan dhufee jechuudha. Achi naashinaalaan dhufee nama maranii na ilaalaniiti kaanseriitti jijjiirameera. Maali amma kanaa maaltu si keessa kaa'ee onnoo xinnaa miti na jedhani. Kaanserii maalidha? Kaanserii harmaadha jechuudha. Maali amma kanaa jedhanii nama maranii nuni qoricha hin qabnu sorgaatti si barreessinaa jedhani rifeerratti. Isaa boodaatti deessee boodaa malee qoricha fudhachuu hin dandeessu achuma si barreessinaa jedhanii rifeeraan deeme yeroos immoo ulfa ji'a 9 torbee tokkodha. Achi gaafa deemu nama maraniiti mucaa taa'umsa ishee ilaalanii taa'umsi mucaa sirrii miti jedhanii harka koorra kaa'ee matumaan kadhadhu achuma teessi isheen gadi galgaltee jechuudha. Isaa booda hindeessaa guyyaa 5 as turta sarjariitii hindeessaa deessee torbee 3tti mooyyuu keemoo jalqabdaa na jedhan. Utuman akkas hedduun nan da'ee immoo torbee 3 kana nuftaana jedhanii nan gale. Galeeni egaan deemna jedha abbaa manaan koo ennaani daa'ima immoo firumatti laachuu fedha isheen ijoollee torbee 3 irraa fuudhuu sodaatte. Naanna irraa sodaatte ani gaa Waaqayyoon nan kadhadhee mucaa kanas irraa fuudhaa mucaa jaamaa dhiiga dhasheenii neette. Innaan rakkoon qaba Waaqayyoon hedduu amanteen irraa fuuteen jedheen.
Anaan waaqayyoon na fayyisa bakkaanii barreessii xiqqoo kana waaqayyoon keessaa hin ajjeesu taanaanii maasaan guyyaa tokko mana isaa keessa dhaabadhaan jedhe. Isaa booda humna akkamii keessi koo jajjabaataa ta'uun akkasii dhaqee marfee gon fudhadhee naannoo torbee yeroon ga'u mataa koo shaashii sirreessee malachuuf yeroon jedhu marfichi mataa koo narraa kaaseera. Rifeensa koo feestaaliitti fuudhee biraazeriitti argisiisennaa waldaa araaraadhaannaa achitti fayyitasitti agarsiistaanaan jedhe. Marfeen ati waraannatte sun rifeensa sirraa kaase? Marfeen fuudhee rifeensa sanarraa kaase. Tuma fufee lammaffaa sadaffaa fudhadhee arfaffaa gaafan ga'u isaan na laalaniiti harma kana sarjarii goonaan jedhaniiti kutaa sarjariitti ol nageessan jechuudha fooqiitti abbaa manaa koo lafatti dhiisanii maaloo hin galla mucaa dhiigaa namatti dhiifnee deddeebaa jirra miti jedhennaan ayi waa laalla jedhani isaa booda na lallaalanii murra jedhanii murreeyyuu carraan fayyuu kee xiqqoodhaan jedhani galeeni waldaa araaraa naqaa gastiin qabadhaa. Nam fayyadu durumayyuu abbaa manaa koo garaa ga'uun dhufeera malee ani durumayyuu waaqayyoon namaan hadhaan jedhe. Utoo asin dhufin dura keemoo si'a meeqadha kan isin fudhattani? Sadii fudhee arfaffaa irratti na dhufee chaara sarjarii gochuuf jennaan. Isaa booda raajiin naa kadhatanii ani ofiin beeku bakka yeroo isaan naa kadhatanii ijoolleen na bukkee jedhan fidee dhufeeran ture mucaa wayii na bukkee jiru. Ati afaan haaraa dubbattaa jedhe maali seexanni narraa hima akkaman ta'e nan afaan haaraa dubbattaa naan jedhe ani ofiin beeku. Isaa booda yeroon dhufee as gibbii galee as gastii qabadhu mi'aan hin nyaadhu garaa koo bishaan hin taa'u mi'aan hin taa'u mulluu baaqelaa na qalama sadii afaan kee deebee aannan hin taa'u namni sinaa akka nama ciniinfatu mi'aan garaa koo nan taa'u as yeroon dhufu nan nyaadhee akkuma nama guuttadhee nyaadhee nan dhugee. Bakka fayyaa koon ta'ee isaa booda immoo nan galee manatti galeeni biddeen nan nyaadhee mataan koo naa biqiluu jalqabee bifa koottan deebi'ee nan fayyee isaa booda immoo iyyuu bubbulee machuudha. Waldaa araaraatti fayyuu koo fudhadheeni ragaa koo baajee naashinaalaan dhufe jechuudha kaleessa. Indeganaa na kaasaatii nama rammaraa na ilaalaa ani kana dhukkubsachaa ture kanadhaa. Asitti akkas na yaalaa turtanii achi na bira hin barreessitanii ammas indeganaa cheekii na godhaatii ragaa koon barbaadaan jedhe. Indeganaa fincaan koo sagaraa koo fuudhanii dhiiga koo fuudhanii eksiree na kaasanii isaa booda ragaa naa kennanii waaqayyoon galateeffadhu naan jedhan. Ennaan waaqayyoon kisi gargaareera fayyiteetta carraan fayyuu keellee hiphaa ture garuu waaqayyo si fayyiseera na jedhaniiti chaappaatti godhanii naa kennan ennaanii annasitti dhufee dhugaa ba'uu dhufee jechuudha. Isaa waaqayyoon amanadhaan jedhanii ani jechuu barbaadu kamiyyuu haa ta'u amantii guutuu qabaadhaa wanti waaqayyoon hin dandeenye hin jiru waaqayyoon mucaa koo daa'ima kootti na hambisee iddoo aarsaa koon tajaajilaa turetti na hambisee ijoollee koo lamallee ani hin qabu ijoollee dhiiraa lama qaba. Durbammoo sheendee sheeroon dhukkubuu jalqaba irratti handeedha kunoo waaqayyo na eebbisee na gargaaree fayyaa na godhee kunoo asiin nagee fayyaa kooti waaqayyoof haa galatu mataan koollee qaciicaa ture maramee biqilee mataan koo luuccaa biqilee mataa keessi jijjiiruufidha akkasi godheedhaan jedhuna innoo ka barbaade haa godhu jijjiireera si waaqayyo fayyisuusaa addunyaa irratti magaala irratti waldaa irratti beeskise waaqayyoon naa galateeffadha ol kadhaatii dubbii lubbuutii dubbii daa'immaatii obboloota koo. Itti dabalaa gooftaaf galata guddaa ilillee guddaa isaa dhageessisaa Yesuusiif. Sinaa eebbisu nooraa sabni. Egaa gaafa gara lafa kanaa dhufte rifeensi kun sirraa hin jiru sirraa dhumeera ergi addanaa galteedha kan rifeensi kun sii biqilee. Dengalee naa biqilee ani nan nyaadha nan dhugaa rifeensi kun biqilee yoon dhayeen taa'uu baddaatiin baa ammas nan dhayaa baddaatiin baa zime'eeni xaqallalee mata kurmaasaatti qabsiisuuttan godhennaani namoonni ajaa'ibsiifatanii maali mataa keessii jijjiiruufidha jedhu. Waan jedhan wallaalan bakka namni yeroo dhufuun duutii bichaa na eega malee namni fayyuu koo na eeguun jiru jechuudha. Kanaafi ajaa'ibsiifate waldaan ajaa'ibsiifate fayyuu koo biyya ajaa'ibsiifate jechuudha. Waaqayyoon guddaa na galeeffate wanti waaqayyoof hin dandeenye hin jiru obboloota koo. Waaqayyo hundumaa danda'a. Inni fayyisaadha. Ameen. Ragaan isin biratti argamu kun maal keessan kan mirkaneessudha? Ni ragaa fayyuu kooti kaleessan fudhadheeni. Ragaa fayyuu koo argisiisaa jechuudha ragaan kunichi qulqulluu ta'uu koo dura koo
tariidha fayyuun kee yoo harma kee sarjarii godhatte sarjarii amma garuu isaaniyyuu isaan ajaa'ibee nu ajaa'ibee fayyuun kee jedhanii isaaniyyuu baay'ee gammadan jechuudha warri nakaa kan naa kennanii jechuudha. Warri kana dhageessan harka keessa walitti rukutaa ammayyuu gooftaa keenya isa jiraataaf galata jabaa dhageessisaa. Mee rifeensa kee hiikiitii nutti agarsiisi sabni addana jiru siin ilaalu. Gaafa gara lafa kanaa dhufte rifeensi irra hin jiru amma garuu ilmi Waaqayyoo rifeensa addaa itti uumee galataaf isaan dhaabee jira. Mee harka keessa walitti rukutaa gooftaaf galata caalu ilillee caalu Yesuus keenyaaf. Mee atillee waan isaan keessa turan waa muraasa dubbadhu Waaqayyoon galateeffadhu. Tole isa guyyaa kanaan nu ga'ee dhugaa baatu nu taasiseef Waaqayyoof galanni haa ta'u jedha. Haalli nuyi keessa jirru yeroo sicha baay'ee ulfaataa ture. Manni nuti dukkanaa'eera nyaatni dhugaatiin haalli jiru hundinuu baay'ee nutti dukkanaa'aa ture. Maaliif jennaan isheen garmalee dhukkubsatti kan biraa namni biraa hin jiru. Isarrattiyyuu da'umsa irrattidha waan ta'eef garaatti baatti da'umsa irrattidha. Ilmoo hin hoosisti yookaan mucaan ni hoosisti. Baay'ee ulfaataa ture jechuudha. Waaqayyo garuu haala isaa hunduma isaa keessaa nu baasee dukkana sana keessaa nu baasee gara ifaatti nu dabarsee jechuudha. Kanaaf Waaqayyo nu gargaareera. Waan ulfaataa keessaa dukkana keessaa Waaqayyo nu baaseera. Waaqayyo nu galateeffadha jechuun barbaadu. Dhugaatii dinqisiisaa dhaggeeffachaa ooltanii. You have been Mee listening warri ittiin to eebbifamaa ooltan. miraculous testimony. How many of you were blessed with the testimonies you heard? Dhibee du'aa baay'ee gidduu gale Waaqayyoo. Because God has intervened. Waleettiin kaanserii harmaarraa fayyite sun eessa jirta? Where are you from? Keemootiraappii si'a meeqa fudhatte? How many times did you take the chemotherapy? Si afur fudhadheen dhufee kan kee kun na jedhan jennaan nan dhufees. Harmi kee keessa dhagaa jira yeroo. Iddoo shan jira. Sii kadhatamee guyyaa meeqatti Naa kee? kadhattanii waan gaasitti midhaan nyaachuu jalqabeeni. Midhaan nyaadhuu bishaaniin bahaa bakka dahee torbee sadiittiin jalqabe. Dhiigni koo too dhangaladuuni. Waan darbuu hin danda'amne keessan darbeeni. Danda'amu Waaqayyotu na wajjiniin fudhate na wajjiniin hirmaate malee hin dandeenye. Ilmi Waaqayyoo baga siike. You was Akka healed fayyitetti of hafe the bara bara. breast cancer. Eewu gooftaaf galata kan fidu. To the Lord be all the glory and the praise.